Ashamarka Kafune kabajama hordoftoota chaanaalii keenya Anishmeedhaa deebi'ee dhufeetiin jira. Viidiyoo kana keessatti kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya namoota doolaara karaa salphaadhaan argachuu barbaadan birrii jechuudha qarshii baay'ee karaa salphaadhaan namoota argachuu barbaadaniif akkasuma immoo namoota hubannoo YouTubeii qabaachuu barbaadan yookiin YouTuber ta'uu barbaadaniif hubannoo gadi fageenya qabatanii kennuudhaaf dhufeetiin jira. Waan gootan jalqaba irratti chaanaalii kana subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii keenya ta'a. Itti aansuudhaan immoo viidiyoo san like godha. Yoo isinitti tole immoo share godha. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya ani Shimeen jedhama. Shimeemaan chaanaalii kana irratti jechuudha waan baay'een isin barsiisuudhaaf deema waan ta'eef please subscribe osoo hin godhin akkan bira hin kunne. Okay guys, namoonni hojii baay'ee hojjechuu hin jaalatan garuu galii baay'ee argachuu barbaadu. Mallaqa baay'eetu isaan barbaachisa. Konkolaataa bituu barbaadu, mana barbaadu, ittiin bashannanuu barbaadu, waan baay'ee barbaadu garuu hojii baay'ee hojjechuu hin barbaadan. Hojiin salphaan hojiin salphumatti hojjetanii mallaqa argamsiisuu danda'u. Maalinni guys doolaara guddaa kan argamsiisuu danda'u YouTubeidha. Guys YouTubeii namni hojii salphaadha jedheeti kan fudhatu. Sababni isaa mana osoo hin bahin hojjechuun ni danda'ama yookiin magaalaa keessa osoo hin bahin osoo roobni sitti roobin aduun sin dhahin qorri sin dhahin hojjechuu ni dandeessa. Osoo hin dafqin hojjechuu ni dandeessa. Yaadan sammuu keetiin odeeffannoodhaan waan garagaraatiin jedhama jechuudha. Kanaafuu YouTubeii namni hojjechuu barbaadan doolaara argachuu ni dandeessu yoo hojjettan jechuudha. Hojiidha. Okay. Gama biraatiin YouTubeii Itoophiyaa keessatti banachuu wayyamoo biyya alaatti banachuu wayyaa kamtu gaariidha. Egaa kabajamtoota odeeffannoon keenya inni sirriitti serious irratti xiyyeeffadhee isiniif hojjedhe. Namoonni baay'een biyya alaa ta'anii YouTube chaanaalii banatanii achitti guddifatanii achitti irratti hojjetanii achitti immoo mallaqa baay'ee argachuu barbaadu. Itoophiyaa keessattis ni hojjetama hojjechaa jirra jechuudhaan ullee. So guys YouTubein Itoophiyaa keessatti irra kafala moo biyya alaatti irra kafala? Kanallee addaan isinii baasa jechuudha. Okay. Hanga ammaa namni like hin godhin ni jira jechuudha. Like godhaa please. So guys YouTubein Itoophiyaa keessa teessanii yoo hojjettanii fi biyya alaa teessanii yoo hojjettan kafaltiinsaa wal caala jettanii namoonni yaaddan dogongortanii jirtu. Bakka isin jirtanii miti murteessaan bakka isin teessanii hojjettanii miti. Bakka namoonni viidiyoo keessan daawwatan ta'anii isin daawwatantu murteessaadha. Fakkeenyaaf viidiyoon isin hojjettan kun Ameerikaa keessatti yoo ilaalame, New Yorkitti yoo ilaalame, Awurooppaatti, Eeshiyaatti yoo ilaalame, Saawuz Afrikaatti yoo ilaalame, akkasuma biyyoota akka Awustiraaliyaa fa'aatti yoo isiniif ilaalame baay'ee dansaadha. CPM isaa ol isiniif ka'a. Haalli kafaltiisaa haalli inni doolaara ittiin lakkaa'u ol isiniif ka'a. Maaltu ol kaasa? Itoophiyaa keessatti yoo ilaalame yookiin biyyoota Arabaa keessatti yoo ilaalame yookiin biyyoota Afrikaa, East Afrikaa fa'aa keessatti yoo ilaalame maaliif birri baay'ee hin kafalle guys? Wanti kun YouTuberoonni baay'een waan beekuu qabdanidha, waan beekuu qabnuudha. Okay? Waan beeknu wal barsiisna waan ta'eef jechuudha. So YouTubein haalli itti isiniif mallaqa kafalu tokko advertising systemidha. Systemii beeksisaatiin beeksisa sanirraa parsantii 55 isinii kafalee 45 ofii isaatii fudhata. As dura isinitti meetiin jira. Beeksisa san Google AdSense'itu fida. Google AdSense'iin immoo beeksisni sun yoo click godhame, yoo baname, yoo bitame achirratti yoo wanti sun tuttuqame websaayitiiwwan advertiseidhaan bifa beeksisaatiin dhufan sun yeroo banaman baay'ee isiniif lakkaa jechuudha. CPM keessan ol kaasaa jechuudha guys. So warri biyyoota Arabaa kun san hin banan beeksisa san skip godhanii bira taru. Warri East Afrikaa kun skip godhanii bira taru. Biyyoonni biraa garuu beeksisa itti fayyadamu. Beeksisa YouTube irratti dhufu kana itti fayyadamu. Websaayitiiwwan garaagaraa click godhanii ni banu, ni tuqu. Yeroo san immoo mallaqni keessan ol ka'a. Kanaaf namoonni viidiyoo san hojjetan namoonni Ameerikaa jira yoo ilaalan warroonni sunniin beeksisni baay'een kan dhufu afaan Ingiliffaatiin meeshaalee garaagaraa achirratti beeksisu meeshaalee sanneen bituu danda'u.
warri achi jiran warra Awurooppaa jiran Ameerikaa jiran biyyoota akka South Africa jiran akkasumas Austraaliyaa fa'aa jiran biyyoota birootis jechuudha bituu danda'u biyyoota Arabaatis ta'uu danda'a applicationii achirratti dhufan download gochuu danda'u softwarein achirra jiran yookiin scholarship achirratti beeksifaman sanniin itti fayyadamuu danda'u jechuudha kanaaf beeksisni sun yoo skipping godhamin birriin isiniif lakkaa'amu ol ka'a jechuudha okay kana akkasitti qabadha isin Itoophiyaa teessanii hojjettan Ameerikaa teessanii hojjettan garaagarummaa hin qabu viidiyoon keessan iddoo itti ilaalamutu garaagarummaa qabaa jechuudha okay viidiyoon afaan Oromootiin hojjetamu birrii baay'ee lakkaa'u viidiyoo afaan Amaariffaatiin hojjetamantu irra birrii baay'ee lakkaa'a mucaa tokko akkanatti argee akkanatti akkas ta'e namoonni naan jettanii jirtu isinitti nima kana Oromoon biyyoota addunyaa kana hunduma keessa yuune jira keessattuu Ameerikaa fa'aa baay'inaan jira garuu viidiyoo afaan Oromoo laalu video international standard in ijoollee keenya ijoollee Oromoo achi jiran baay'ee standard ol kaa'an afaan Ingiliffaa tiin video hojjetaman laalu isaaniin bashannanu ijoollee video afaan Oromootiin hojjetaman isaan ijoollee biyya Arabaatiitu laala jechuudha nu jechuudha ijoollee biyya Arabaatii fi nama biyya keessaatti kan laalaa jiru by the way Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana video hundi keessan chaanaalii keessan check godha Itoophiyaa keessatti video laalamaa jira sababni isaa wifi iddoo baay'ee galaa jira waan ta'eef akkas jechuudha lammiileen Oromoo biyya Awurooppaa keessa jirtan biyya biraa keessa jirtan hin laaltan jechuudha viidiyoo waan isin hin laalleef jecha maallaqa baay'een argannu jechuudha so saniif malee afaan Oromoo ta'e afaan Amaariffaa ta'e rakkina qabu viidiyoon afaan Amaariffaatiin hojjetamu garuu hin laalu warra achi biyya alaa san jiran ni laalu baay'inaan ni laalu jechuudha sanaafi namoonni baay'eenis yeroo viidiyoo hojjetan Ameerikaa irratti xiyyeeffataniiti kan hojjetan namoonni achi jiran akka laalaniifitti hojjetu jechuudha sunis dandeettii yuutuubaroota saniiti yookiin yuutuubaroonni keenya dadhaboodha jechuudha nu baay'ee dadhabaadha hin hojjenne jechuudha nu hafa jechuudha yeroo baay'ee gorsi gara Ameerikaa kanaa nu dhufa garuu viidiyoo nu laaltanii warri nu loltanillee warri koomentii adda addaa kennitanillee warra weestarnoota kanneeni garuu viidiyoo baay'inaan gadi fageenyaan ilaaltan guyyaa guyyaadhaan hin hordoftan jechuudha odeeffannoo biyya keessaatis baay'een qaban warri biyya dhihaa jiran kunneen jechuudha ijoollee biyya Arabaatu irra caalaa isaan caalaa odeeffannoo qaba isaan sababni isaa viidiyoo internaashinaal ilaalu jechuudha afaan Ingiliffaa ilaalu jechuudha akkasii okay hojiin salphaan nama ifaachisnee baay'ee dafqan barbaanne taa'anii ji'a maallaqa irratti argachuu danda'an yuutuubiidha akkuma jalqaba irratti isiniif kaase garuu viidiyoon keessan sun namaan laalamuu qaba teessanii dalagdanii ciistanii dalagdanii dhaabbattanii fiigdanii viidiyoon keessan yoo isiniif laalame maallaqa argachuu ni dandeessu jechuudha namoonni yuutuubii hojjechuu barbaadan koottaa hojjedhaa dirri bal'aadha hojjechuun nama dhibu waan isin barsiisu waan isin barbaachisu hundayyuu isin barsiisa akkaataa itti hojjechuu dandeessan akkaataa itti guddachuu dandeessan chaanaalii kanarratti na hordofaa isiniin jedha egaa kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya odeeffannoon keenya inni irraa kanaan irraa hawwatamee jira viidiyoo birootiin walitti deebinaa yoo isinitti tolee laayik sheer gochuu hin irraanfatinaa bye